Shama harkafuunee kabajamtoota hordoftoota chaanalii keenyaa odeeffannoolee keenya guyyaan isiniin keenya guyyaa irraan tanaatti seeqalaa jirra. Warroonni chaanalii keenyaa faarii taatan chaanalii keenya like, share, subscribe gochuudhaani maatii chaanalii keenyaa ta'a isin jenna. Odeeffannoo keenya jalqabaatiin dhimma Caalaa Bultumeetiin eegala. Artisti Caalaa Bultumee akkuma beekamu qabsoo uummata Oromoo keessatti qooda leencaa baachaa tureera. Keessattuu yeroo qabsoon Oromoodhaa bara Maastar Pilaanii irraa qabee hanga qabsoo Oromoodhaa hanga hidhannootti deemee nama wareegama kafalaa turedha. San qofa osoo hin taane keessattuu qabsoo yeroo keessatti Maastar Pilaaniitii wajjin wal qabatee walleensaa hedduu qabsoo uummata Oromoo keessatti qooda leencaa baachaa tureera. Kana qofa osoo hin taane qabsoon isaa qeerroo kakaasuu keessattuu wayyaaneen akka deemtuu fi walleensaa suni qeerroo kakaasaa ture. Kungaa keessattuu qabsoo uummata Oromoo keessatti gahee inni baachaa ture keessaa isa tokko. Keessattuu dhimma Caalaa Bultumeetii wajjin wal qabatee irraa kaasee Caalaa Bultumee rukutamuu isaatii wajjin wal qabatee odeeffannooleen adda addaa deemaa jira. Odeeffannoolee adda addaa keessaa odeeffannoo hanga qulqulleessinee qabna. Artisti Caalaa Bultumeedha jeneraalota waraanaa tokko wajjin waliin bu'ee akka inni sababa saniin keessisaniin akka inni miidhame akka namoonni tokko jedhutti mana barshoo deemee durri wajjin wal lolee osoo hin taane dhimma siyaasaatii wajjin akka wal qabatudha. Odeeffannoon hanga ammaatti qulqulleeffanne. Kanaaf gaa'ii artistoota keenyaas ta'ee namoonnummaan keenyaa magaalota adda addaa keessa jiru hanga danda'ametti nageenya isaa eeguu irratti of eeggachuu irratti kan xiyyeeffachuu qaba. Kun kan osoo jiru keessattuu namoonni qabsoo uummata Oromoo keessatti duraan gahee baachaa turtanii yeroo ammaan tanaa kanatti akkaan of eeguun keessattuu yeroo kamuu caalaa jechuudha. Yeroo ammaan tanaa kanatti akkaan of eeguun akkaan barbaachisaadha. Keessattuu artistoonni yeroo ammaan tanaa kanatti yeroo siyaasni biyyattii tasgabbii hin qabne kana keessatti artistoonni akkaan of eeguu akka qabdan asumaan dhaabsisaniidha morban. Odeeffannoo dhimma barsiisotaatii wajjin wal qabataa yuunivarsiitii keessatti yeroo gannaa barachaa jiranii waltajjii adda addaa ergacha keessatti ta'anii booda dhimma dirgoo isaanii dhorkamuudhaa wajjin wal qabatee komii adda addaa kaasaa jiru. Kungaa komii kana qofa osoo hin taane keessattuu mormiileen akkasitti deemaa jirudha. Odeeffannoo hin qabnu. Kun kana osoo jiru keessattuu gara Wallagga Lixaatii fi Wallagga Bahaa keessatti illee rakkoon nageenyaa akka jirtuu fi keessattuu odeeffannoon arganne ni addeessa. Kun kan osoo jiru odeeffannoo naannoo Tigraay ceenee jira. Naannoo Tigraayitti hongeen bu'uu wajjin wal qabate naannoo sanitti hongeen beelaa wajjin wal qabate akka malee beelli jajjabaachuudha wajjin wal qabate namoonni 22 akka wareegaman BBC illee gabaasaa jira. Kungaa yeroo ammaan tanaa kanatti keessattuu Itoophiyaan rakkina diinagdeedhaaf akka saaxilamtee osuma jirtu keessattuu naannoleen duraan lola keessa turanii hongeedhaa fi keessattuu rakkoo adda addaatiin rukutamuun kun ammas rakkina biraa fidee akka dhufaa jirudha. Odeeffannoo kanarraa kan argannu keessattuu dhimmi naannoo Tigraay kun naannoon Tigraay hanga ammaatti lolarraa akka duraanii sanitti guututti lolarraa firii taatee gara nageenyaatti deebitee gara misoomaatti deebuu dhabuudha wajjin wal qabatee hongeen amma mudate hongaa keessattuu akkaan naannoo gagaaga'uu danda'a. Kanaaf qaamni dhimmi ilaallu yoo furmaata ittiin kennine uummanni kana caalaa miidhamuu danda'a. Odeeffannoo dhimma Israa'el ceenaa jira. Israa'el guyyaa har'aan tanaallee Gaazaa keessatti akka isiin rakkoo adda addaa uumaa jirtu waliilaa adda addaa keessatti raawwachaa jirtudha. Odeeffannoo argannu. Kun kana osoo jiru keessattuu boordarii Israa'elii fi Gaazaa gidduutti waraanni Israa'el taankiidhaa fi meeshaalee adda addaa buufatee akka inni ajaja eeggachaa jirudha. Odeeffannoo hin qabnu. Kungaa keessattuu erga haaminiin Israa'el Gaazaa humnaan qabachuudhaa fi murtee san raggaasisee murtee sanis sadarkaa idil addunyaatti biyyoonni baay'ee mormanii jiru. UK mormitee jirti, Saudi Arabiyaa mormitee jirti, Libaanoon mormitee jirti. Keessattuu USA irraa kanaaf biyyoonni G7 Awustiraaliyaa biyyoonni adda addaa Faransaay kun hundi mormanii jiranii garuu gaa'ii Israa'el dhiibbaan irra jabaatus murtee kana raggaasiftee jirti. Murtee kana erga isheen raggaasiftee illee biyyoonni hedduun akka isheen murtee kana irra deebitee ilaaltu kun keessattuu seera idil addunyaatti cabsuu akka ta'e irratti deebi'anii biyyoonni hedduun gaafachaa jiranii. Murtee kana tarii Israa'el hojiitti hiitee ajaja kana dabarsitee waraannis akkuma duraaniitti jechuudha Gaazaa miilaan seenuudhaaf yoo kan murteessu taate sadarkaa idil addunyaatti dippiloomaasiin kana mammaa'uu kufee jiru kuni biyyoonni hedduun gara mootummaa Filistiinii beekamtii kan nuti akka dhufanidha. Odeeffannoo kanarraa kan argannu keessattuu miidiyaaleen hedduun jechuudha dhimma kana gadi fageenyaan ibsaa jiru. Dhimma gadi fageenyaan ibsuu qofa osoo hin taane namoota adda addaa irratti affeeruudhaan aktiivistoota adda addaa irratti affeeruudhaan keessattuu warroota siyaasaatti buleeyyii irratti affeeruudhaan dhimma kanarratti gadi fageenyaan miidiyaaleen sadarkaa idil addunyaatti CNN, BBC keessattuu Al Jazeera kana qofa osoo hin taane New York Times fi Reuters miidiyaaleen gurguddaan addunyaa hundi dhimma kana xiyyeeffannaa kananiif irratti hojjechaa jiru. Kanuma konkolaataa osoo jiru keessattuu hiriirri uummata Filistiin deeggaruu ajjechaan Gaazaa keessatti deemaa jirtu akka dhaabbattuu fi gargaarsi namoomaa akka Gaazaa seenu jiru biyyoota addunyaa adda addaa keessatti deemaa jira. Kunis dhiibbaa mataa isaa danda'e dhiibbaa jabaa Israa'el irratti akka inni godhu odeeffannoo kana argannaa jiru. Odeeffannoo itti aanu odeeffannoo dhimma Armeeniyaa fi Azerbaaijaanii ceenee jira. Azerbaaijaanii fi Armeeniyaa
yani biyyoota ollaa lamaaniiti. Biyyoonni ollaa lamaanii kuni waggaa 10 ol dhimma daangaatii wajjin wal qabatee walitti bu'aa turaniiru. Akkuma beekamu gaa Donald Trump Nobel nageenya Nobel Peace Prize badhaafamuudhaaf keessattuu wantoonni inni dhagaan inni garangalchinan jiru. Sababa kanarraa ka'uudhaan gaa biyyoonni lamaan kun akka isaan araaramanii fi keessattuu biyyoonni lamaan kun erga waliigaltee raawwatanii booda wanni isaan jalqaba irratti dubbatanii Donald Trump fi Nobel Peace Prize kan namu qabaa jedhanii ibsiisaan kannanii kun maali? Donald Trump akkuma Barack Obamaatti yeroo lama pirezidaantii Ameerikaa ta'ee bulchaa jira. Amma wanni inni isaa hafe Nobel Peace Prize kana badhaafamuudha. Kana gochuudhaaf gaa'ii biyyoota walitti bu'anii jiranii araarsuudhaaf keessattuu Nobel nageenya bara 2025 naan mal jechuudhaan akka inni hojjechaa jiru dhagaa odeeffannoo kanarraa arganna. Keessattuu gaa dhimma kanarratti Donald Trump gadi fageenyaan kan inni hojjechaa jirudha akkuma gaa'ee odeeffannoo kanarraa hubannutti. Odeeffannooleen keenya guyyaa irraan tanaa qabannee dhiyaanne kan hangammaa isin hin geenye kana warroonni hangammaatti chaanaalii keenya laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan nu faana turtan ulfaadhaa isin hin jenna. Warroonni haaraan immoo itti dabalamaadhaa maatii chaanaalii keenyaa ta'aa isin hin jenna. Waan hangammaatti nu hordoftanii nu hojjebeessanii nu faana turtaniif ulfaadhaa isin hin jenna.